qarshii qofaan itun ta'in I don't know word jechuun qabuun isaaf kana gatiin isaa kan jedhu engadda gurbaan abdii jedhamu na gaafatee ture Facebook irrattis na gaafachaa turanii normally guyyaa sana sagantaan qophaa'ee ture sagantaa just like fashion show way ture an sagantaa biraarran ture ittiin qophoofne caalbaasiin injiraatus se jedhu waan just as a guest no request tadarakutna gaafari mo request ta'ee dhufee jedhu kana keessatti laftinaa kennameen antaa'ee kana gidduutti suuraan Hacaaluu dhufee jechuudha. Suuraan Hacaaluu ana qofaa bituun ta'ini ummata Oromootii fi Farankaadhaan waan tilmaamamu miti. Ani Rabbiin koo anaaf shahida akka Islaamaatti Islaminaadhaaf handu'a akiraa gootiif handu'a jihaadii irratti handu'a. Hacaaluun hadeebi'u du'ii fi naan jennaan wallahi Rabbiin koo shahida andu'ee isa deebisuun barbaada. Ituunaa ta'e akka Islaamaatti du'uu kanan qabu jihaadii qofaaf waa biraatiif du'uun qabu. Kana garuu tuu namni na gaafate ituma Rabbiin godhee hin ta'a jedhame wallahi kana gochuudhaaf homaa wanta naasa'uun qabu. Hacaaluun anaaf dhiiga keessa nama jiru. Farankaadhaan tilmaamuu hin danda'an wayisaa. Gaafa sana akkuma diqqaan dhufee dhaqeen taa'ee yeroo baay'ee in agarta taanaan caalbaasii irratti namoonni 500 jedhu 200 jedhu 300 100 jedhu baay'inaan namni tokko tasuma kaffaltii sin kaffalu achi booda abbaan caalbaasii jaraa wajjin wal karakkaree inni kaan konkolaataa faa kenna caalbaasii irratti kana caalon sin jedhaan jiru jechuun sin jedhaa jira invite nan godhama iddoo baay'ee irratti. Kotumi beeku akka malettan taa'ina raffisa abba. Sorry, guyyaa sana garuu bilbila ofirraa cufi irratti bilbila haran. Sirra bilbila jiru intarneetii irratti dawwalu sun immoo xooran cufi. Kanaaf jennaan gaafa sana an qophaa'ee sinnannee kun jira jechuus quban qabu. Kana gidduutti caalbaasiin isaa dhufee gaafa dhufee jedhu immoo namoonni muraasa kana achi turanii biizinasa nama hojjetanu nama mootummaati kan turanii Oromiyaa Bahaልና Turizim Aadaaf Turizimii Oromoo indagana immoo biizinasa warra hojjetan warra nama muraasa ture. Kana gidduutti hundiyyuu gaafa caal jedhee jedhu jalqabuu gatii qabnuuf of course dogoggorri koo 100 jalqabuun irra ture yookiin 50 jalqabuun irra ture yookiin miiliyoonaan jalqabuun irra ture anaaf garuu Hacaaluun horiidhaan nama deebi yookiin immoo horiidhaan waan tilmaamamu gatiin taaneef yeroo sana dhaabbata sana qopheesse qarqaarsa gatii ta'eef malee Hacaaluun koo ruuhiidhaan naa deebisa jennaan birrii koo miti ruuhii koo kenneefi nan deemaan siin jedhaa jiraan Rabbiin koo shaahida kanaaf immoo keessa koo ammam akkan quuqamaa ba'e ammam inni gaafa du'ee jedhu ammam akkan cinqamaa ture anatu beeka. Oromoodhaaf waan ta'e gatiin beekuufi jechuudha. Kanaaf jennaan ani kana caalbaasiidhuma sana jalqabsiisuudhaaf malee kana yaadees miti deebi'ee immoo dubbiin kun akkana ta'a jedhees miti. Egaa wanta akkanaa immoo gaafa dhufee jedhu akka balleessaatti naa ilaalamee jennaan I'm so sorry. Mazaafa keenyaan yaa'u membarka qaayichaan dhiifama guddaa naa godhaa jedhee sin gaafadha. Membarka kaallafeenyi membarka qaayichaan maal akka ta'e beektaa ila dhimmi Hacaaluu gama dubbatuudhaaf dhimma keenya hundaadha madaa hundaadha. Ani wallahi summa wallahi ani muslima rabbii guyyatti fuula isaa dhaabadhee salaatu naa ragaadha. Anaafati gaafa walii gallu hawaasa keenya rakkatan qarshii 50 qarqaarraa jennee walii galle. Gaafa walii gallu. Wanti anka gadheef garuu rabbi naa ragaadha. Osoo qarshii miiliyoona tokko qabsiisee abbaa barbaade waliin hin taphadha jedhee dhimma Hacaaluu taanaan taphicha sana hin sarrasa. Kan kee garuu wanti akka si gaafadhu na godheefi osoo si wajjin seeneen hawaasa akka mareedhu na godhee atillee Oromoodha. Ilaalcha siyaasaatiin namni kamiyyuu gargar ta'uu danda'a. Paartii feete deeggaruu dandeessa, paartii feete deeggaruu dandeessa. Kuni mirga addunyaa ammaa kana keessatti jechuudha. Abbaan waan fedhe deeggaruu danda'a. Oromummaa irratti tokko meebi akka dhuunfaati anaafati ammoo amantaan illee tokko ta'uu danda'a.
waan kana garuu eega hawaasni quuqama qabaatee osoo hawaasni hir'inaan jiru fedhii keenya dhuunfaa gammachiisuuf qofa. Anaafatan badufnee wala shannafnee leenca darbanii harka cabacabnee odeemni hiikaa takka hin qabu. Waan hawaasni mufadhe jedhu atillee akka Oromoo tokkootitti sabni kee kun kabajamaadha. Hacaaluun kabajamaadha. Atillee hawaasa keetii waan gooteen anis waan hojjanneen hojii keenyaan hawaasa keenya biratti hin kabajamu. Kanarrattuu maal jettaati? Meera asirgi yaa deebii tokko naa deebisi. Meeqaanituun jalqabeen uummata kana gammachiisuu danda'a itti yaadda? Meeqaan haganaan eegaa simatu beeka. Garuu walumaa gala qarshiin 15,000 garuu Hacaaluu akkan hin madaalle atillee atituu taate atituu gondoo koo taate meeqaan jalqabde natti? Likki humna kootiitiin jalqabe. Eeywa anammoo iddoo kee osoo ta'e an akka nama biyya Arabaa keessa jiruutti akka nama jireenya gadhaanaa jiraatu tokkootitti wanti humna kiyyaatu qarshii 15,000 miti 50,000 iyyuu Hacaaluu hin madaala. Wayin dhiisa wayin eegaluun. Giiftii homaatu naan kennina. Anaa giiftii tokkollee naan darbina. Okay. Abaaboo tokkollee naan darbina. Yoo dandeessan taaptaaf godha. Yookiin waan tokkollee irratti hin darbina ammaaf. Eshi itti fuuf Mansuure neetworkii keetu jiru dhaabataa jira kiyya. Anituun sanaan hin jalqabne namni biraas hin jalqabu ta'uu hin mala. Angiin jalqabsiisee dorgomsiisee sadarkaa ol kaasee akka ani sagantaa biraarraan dhufe. Sagantaa biraarraa gaafa dhufus Oromoo kootu noo hameen dhaqee achis horii baasanii kanan dhufe. Kaleessa akka dheen gaddaamuu sagantaa biraarratti akkuma kan horii baasanii. Namni koo miidiyaa irratti akka laaltu kana miti bare. Birriin 10,000 si rakkisuu danda'a. Miliyoona irra taate birrii 10,000 50 si rakkisuu danda'a. An nan bita jennaan waan sana aluma sanan konkolaataa keessaa birrii amma birrii 30-40 harka ture yooma deemee jedhee amma 40 deemeen konkolaataa keessaa baaseetti kennee qodaa kun fudhadhaadha kana yaade. Guyyaa sanatti waan nama sadii kaffaleen dhufee lammata immoo wanti naa ilaalamuu qabu akka nama biizinasa tokkotti yeroo hunda horiin sirkan jiru. Caalbaasii kana dorgomee 500 jedhee ookas miliyoona 1 jedhee yoon hin kaffalle hin ta'anatti guyyaa sanatti. Jarri kun warra qopheessanidha. Garuu as a business guyyaa sana kanan itti qophaa'ee deemu gatiin jirreef ilaammatu caalbaasiin wanta akkanaa jiratu naan jedhanii ookiin hin naqu ookiin immoo itti qophaa'een deema ookiin ceekiin kennaaf guyyaa kanatti isinii kaffalaa guyyaa tokko 10 booda ookiin 5 booda birrii ammanaa jechuu nan danda'a. An garuu kana yaade ala sana caalbaasiidhuma kana jalqabsiisuudhaaf karaarra waamanii gatii dhufaniidhaaf malee I don't have price or a chance. Dhugaa kun sin jedha keessa koo rabbii koof arga Oromoon ani koo dhiiga Oromootiin karan jiraataa jiru. Itun 50 jedhee jiraadhees koo ammas qeeqamuun koo nafu. Itun 100 jedhee jiraadhees ammas qeeqamuun hin nafu. Kun garuu ishuun akkana hin kaa'ataanaan boriftaan si bira amma almost namni 5,000 jiraata ana bira nama 7,500 jira na bira walumaa galatti. Ilaaliga almost demo namni 7,000 kana keessa namni 50 recovery godhaa jira kan boriftaan Oromoo meeqa bira dhaqaa jira kun namni akkamiin ishi wanta kana gaafa dhufee jedhu akkamiin wal qarqaaruu dandeenya Naasir koonatti nimi Oromoon jibbaatti kaasee gaafa jedhamu boriftaan immoo wanta kana gaafa dhufee jedhu namni wal qarqaaruu hin dhiisuu natti sagantaan kuni sagantaa Hacaaluu miti sagantaa Hacaaluudhaaf qophaa'e miti ookiin immoo teletoonaa Hacaaluudhaaf kennamaa jiru miti just randomly suuraa Hacaaluu jiraanaan jedhan ituun ittiin qophaa'in hin dhaqe keessa qo'anatu beekamu ይሄን አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ገሩ አከን ስለዚህ እንጀደ መንበርከክ حرام ስለሆነ እንጂ ተንበርክኬ ኦሮሞን ጠይቃለሁ ነው ይቅርታ ኩምበሌሳ አየ መንሱረ ኢላ ወንት ጉዳን ኑሌ ሲጋፈ ነፍ ሲት ሜጀራ namni qobni shanan kunniin
harka kiyyarra jira. Kana keessaa tokko yoo dhibame yookiin yoo waate muree gatuu hin danda'u. Yaaladhee kanneen wali fayyisa malee. Akka tokkootitti eeyyan. Sababni namni 10,000 meeqaa kun anaaf si biratti osoo jiru waan kana uummata Oromoollee gaafadhee yaada hawaasaallee dhageeffadhee sittiin illee dhufeef si'ii fi hawaasa kee jidduutti waan fakkaate kana waan dhugaa irratti hundooftee deebii kana hawaasa kanaaf haa deebistuufi. Waan kana ammoo nama hedduutu waraabaa jiraatuu danda'a. Akka jetteef ammoo waan dhugaa irratti hundaa'anii haqaa fi haqa irra dubbannaan indoom haqti kan kee nama muraasa irraa osoo hin taane nama 10,000 bira osoo sii ga'ee namni filata. Yaada waan dhugaa fi waan haqa irratti hundaa'e jechaadha. Walumaa galatti kun akka dogongoraati hawaasa bichaa osoo hin taane anillee fudhadheera. Atillee yoo ta'e dhiifama nan gaafadhetteerta. Wanti dhiifama irra darbe ammoo hin jiru. Kanumaami. Nan gaafadhaa sun ta'e dhiifama naa godhaa jedhaan jira bakka kun dogoggora jedhee ani uummata wajjin hin jiraadha. Uummata malee jiraadha. Fi hawaasa keessatti carraa isinii dhiiga malee jiraadha. Waan fedhe jedhiin. Mansur ila waan barbaadde waan keessa keetti dhagame kino hawaasni illee kanuma Oromoo illee kanuma farasu meeyoo meedaan meeyoo jedhanii waan fedhe jedhiini ergaa kee dabarfadhu isaanitti. Ila yaa uummata Oromoo warreen isa bira dhagahaa jirtan almost nam 7,000 nam 2,000 na bira jirtan boriftaan immoo viidiyoo irratti warreen ilaaltan dhugaa rabbii kootu beeka. Egaa akka islaamaatiin kakiini baay'ee ulfaataadha. I don't know waan inni taasisu hin qabu. Garuu yeroo sana guyyaa sana randomly dhufe sagantaa biraarraan dhufe akkuma kana qophii Oromoo irra ture akkuma kana horii baaseen dhufe as business immoo balance gootee jiraatta. Guyyaa sana immoo konkolaataa keessa wanti harka ture 30,40 caala. An caalbaasii furannaan way cheekii kenneen baaluma sana way immoo kaffaleen fudha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee hamiin nagaa. Abulu konkolaataan kenna jedha hin kennu. Abulu 500 bita jedha hin kennu. Namoota warra qopheessan hunda rakkina keessa uuma. Ji'a tokko, ji'a lama, ji'a sadi boosa seeti kan birrii sana kaffalaa jiru. An garuu amma humna kootiitiin kanan deemu. Ala sana namoonni caal jennaaniin jalqabsiisuudhaaf malee sanarratti dhaabachuus hin barbaanne. Kun immoo namoota koo saba koo hin dhuunfisiisa taanaan I'm so sorry badhaadhi gartaa. Unateen nama nagara baay'ee dhiifama guddaa gaafata. Dhiifama guddaa. Yaa. Taa'ii bakka rakkoon qabu. Hayya. Uummata Oromoo kabajamaa fi jaalatamaa Mansuur Abshir bakka homaa rakkoon qabu beektaa namni nama kiyya ka jedhu komataa nama kiyya ka jedhutti waa himataa haqiqatti waan kana ammoo carraa kana argatuun keetu bareeda. Abshir Mansuur homaa rakkoon qabu Abshiri wanti guddaan ati jaalalaa fi kabajaa hawaasa keetiif qabdu yoo itti agarsiiste carraan guddaan kana jechuudha. Namoota 8,000 na bira jira 10,000 waliigala kasi bira jira waliin jechuudha. Kanaaf waan guddaa hawaasa kan kee ifama gaafatu waan isaan muufatan san qulqulleessuufiin gaariidha. Walumaa galatti wanta nama siin jedhu barbaadu ammoo an waan kana kabajaan dhufee si gaafadhee hawaasni illee ammoo sin arrabsinee viidiyoo sirratti hin dalagne sin xiqqeessine hawaasni kee illee jecha wanti guddaa namni tokko na arrabse jira yoo jedhu ati argaa turte jechuudha. Namni si arrabse namni si xiqqeesse waan tokko hin jiru. Kabajaan dhufanii Abshir si gaafatanii atillee deebii deebistee jecha wanta caalu kanatu ammoo madaa qabna. Wallaahi namni waan madaa qabuufi walumaa galatti deebii Oromoo fakkaatu. Waan saba kee madaalu waan dhiiga kee madaalu deebisuu keetiif dhugaa rabbi baay'ee galatoomsiin jechuu barbaada akka nama tokkooti jechuudha. Even ka wal mufiidhaa fi wal shakkiiti miti namni qabatamaan illee waan dogongoran Oromoon yoo dhiifama wal gaafatan ka boruutiif ammoo wal eeggataa kaardhaatiif walii dhiisanii waliin jiraatan jechaadha. Kanaaf amma anaafati geemii waliin taphannee yoo waliin injifannellee atillee injifattu anillee injifadhu nu lamaanuu ilmaan Oromooti. Hiika takka nuun qabu. Garuu wanti har'a anaafati bakka kana mari'anneef dubbanne waan borullee seenaa Oromoo keessa dhiifama giiftii homaatuun barbaachisu obboleewwan kiyyaa. Naa obsaa yoo dandeessan harkaan taaptaaf naa godhaa. Wanti kun waan seenaa Oromoo keessatti boruufiyyuu dhaloonni Oromoo har'a jiru kun qabaataa ta'ii. Anaafati har'a Oromummaa kiyyaaf keettu wal nuqixxeessa malee harka qabeenyaa taate anaafati nama garaagarummaa ardi samaayii qabudha. Akka namaatitti garuu anaafati illee nama.
qabeenya dura waan kamiyyuu namummaa kiyyaaf kabajaa qaba. Siifillee namummaa keetiin oromummaa keetiin. Oromoon garuu akka waliin haasa'ee waa furatuu danda'u. Akka waliin dubbatee waa furatuu danda'u bara dhaloonni Oromoo har'a jirtan. Keessattuu qubee generation inni har'a jirtu kun obboleewwan kiyya xiqqaa fi guddaan qeerroo fi qarreen namni yoo waliin dubbate yoo walii amane waan balleessellee walii dhiisuu danda'a. Waan wal mufatillee walii galee fixatee gargar deebi'uu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti jedhu kanuma. Amma yoo isi injifadhellee yoo na injifattellee hiikaa takka hin qabu. Taphichillee asumatti haa dhaabatu. Tapha kanallee hin goonu. Wanti guddaan garuu atii fi hawaasni kun araaramudha. Anaafati ammoo waan waadaa galleessan anillee ofii kiyyarraa qarshii 25,000 namoota rakkataniif nan galcha. Atillee 25,000 san galchii ulfaadhuu siin jechuu barbaada. Ati hoo maal jetta waan kanarratti? Please giftii homaatuun barbaachisu obboleewwan kiyya. Yoo dandeessan taaptaap qofa naaf. Meeman suurati maal jetta waan kanarratti? Naasif kiyya 25,000 miti guyyaa sana koo 50,000 taphannaa waliin jennee ture. Faayinaalii gin walii bilbilee ani namni understand na gochuu hin danda'u ta'a. Waajjira koo keessatti guyyaatti namni 20 dhufnaan minimum namni 15 horii si gaafata. Oromoodhaaf jaalan beektaa. Yan abshir Mansuure. Sitti nagaamin tasgabbaa yaase please. Maal taphanna maal fayyada taphatu? Abshir Mansuur baallah please. Please Mansuur baallah please. Please bakka tasgabbaa please warroonni wanti waan anaaf yaaddan hunda wallahi isaa kennaafi. Wanti guddaan Mansuuraan araba Allah abshir please. Mansuure haga sunda sitti dhagamu osoo hin taane dhugaa dubbatuuf ani haa uummata keetii wali qulqullooftuuf malee wallahi sitti tapha dhagamuuf miti please. Kanaaf jennaan yaa understand wal gochuu qabna. An Mansuura ya wallahi billahi dhiise gaddalle ati kanaan jette ummanni guyyatti waajjira kiyya guutee oola konkolaataa irra karaarra yoo deemu qabanii birrinaan jedhanii xiqqaa guddaan rakkoo natti himataa. Ani 50 kun 25 kun iyyuu osoo taphanneetiin waan taphanne kanarraa baasee hawaasaaf qooduu hin danda'an jette. Ani walumaa galatti wallahi summa wallahi maqaa rabbii tokkichaatiin kakadha. Ani guyyaa boruu ganama qarshii 50,000 waan dheengadda walii galleessan Mansuuree kiyya anatu galcha. Hin qabanne alhamdulillah. Ati biyya keessa jirta waan ta'eef karaa deemtu hunda namni si qabee maallaqa siin jechuu danda'a. Understand si godha kana siif hubadha. Walumaa galatti maallaqicha gaafa duraa waadaa galleessan anatu galcha. Sababni illee akkasumaan ta'u biyya keessa waan qarqaartuuf anis 25 nan kaffala atis 25 hin kaffaltaa natti akkaawunti isaa boor nan galchaan anomaan barbaadu kanarraa rakkoo qabu garuu wanti guddaan wal ilaaluu qabna understand wal gochuu qabna wallahi kiraay manaa dhabee ji'a kana yoon hin kaffalle boriftaan bakkeen baana namni dhufee. Ittifuu Mansuure. Please. Mansuur. Mee maal jettanii daalacha amalee komentii jala kanaaf jennaan Mansuur dhiifama. Ani kana hunda simmeetii keessa jeequufi miti dhiifama obboleessa kiyya qaalii. Waan jiru dhugaa jiru haa gaafatu. Wanti guddaan ammoo hawaasa keetiif ati walitti fayyuun waan kana waan namni si qobate kana dhugaa jiru hawaasaa himuun jaalala hawaasa keetii qabdu imimmaaniin ibsatuun anaaf kun gahaadha. Katabaa ammoo ati mee warra komentii irraallee yaada fuudha. Ati ammoo dheengaddallee natti himtee jirta waan bilbilaan deeqaa 10 ol haasofne namni guyyaa guutuu kana dhufee na cinqaa oola. Karaa deemu hundatti maallaqa baasaa deema. Namoota rakkatan hedduutu na qunnama. Maallaqa hagana jedhee himuu hin dandeenye qarqaaraa oolaa naan jettee jirta san. Kaan godhuuf dhabu ammoo si'if rabbii keetti wal arga. Kaati naan jette garuu akka jechaatitti ani amanee fudhadhee jira yeroo sanitti jecha. Ka ammaatiif garuu guutumaan guututti taphichillee yoo taa'e homaa rakkoo hin qabu. Haa hafu garuu
waan dhengadda waadaa gallisan ani galmaan gaha ati garuu ulfaadhu galatoomi sababni illee ammoo biyyattuu nama hedduu gargaaraa kun maan ta'u iddoo kanatti natti miseja naa godha akkaawuntii naa ergi online ganama nan dabarsa waan tokko naa fayyada ila guutumaan guututti aan dhugaa dubbatuudhaaf yeroo bakka kana dhufu wallahi summa wallahi tabicha kaansil godhee waan si komatan kana simaa fi hawaasa kee walitti dhugaa jiru ummata keetii ibsitee waan siif ummata kana jidduu jiru qulqulleessuuf dhufe karabbiin kiyyanatti argu jecha taphachuudhaaf osoo hin taane waan jiru kana qulqulleessuuf kanaaf naasir kiyya warra gitaratu oromoon taane ituun ummanni kun jaalala tuunarraan qabaanne way kanaan kaasaa atillee jaalala hawaasa keetii qabdu bar ibsattee jirta already goolamnee jira waa'ee kana laphee koo keessa deebii kana deebisaa jiru kanaaf jedhani naasir kiyya malee way horii miti guyyaa sana tootaalii hin qophoofne wanni harka ture sana ture kasit kana bakka wanti biraan jiru okay walumaa galatti waan ammatetti hundarratti walii gallee jirra daqiiqaa 5 qofa naa kenni namoota 2-3 warroota kaleessallee waa wajjin mari'annetu jira isaan irraa yaada isaanii fudhadhee walitti deebina naa fayyamuu dandeessa atillee agasiif relax jira daqiiqaa 5 qofa neeki kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan fuula addunyaa irratti argamtan waan isin jettan guutumaan guututti isinii deebisee jira san isumaaf dhiisa yoo dandeessan daalachaa fi ziizoo iluu ergadhaa waan galeessa waliigalle irratti kottaa seenaa deebii keessanillee dhaga'uu barbaada laakuuta ergaa daalachaa warroota kaleessa dubbii kana waliin dabarreerraa yaada fuudhaa dhiifama namoonni biroo garuu naaf kolchaa isin galcha qoya isin galcha deebisee in darbaa jira of kirraa qoya deebisaa ergadha warra kaleessa dubbii kana waliin dubbannee na ergan dhiifama waan biraati Nasir waan gootu nama maraan dhaga'ini akka nama tokkotti dhiifama gaafate namni kuni hayyaalu ajjeesee hin jiru namni akka namaan fokkaraa waan jedhe san Oromoo akkuma mirga acaaluu qabdu akkuma acaaluu quuqamtu innillee quuqama qaba waan dogoggora inni godhe atleast himate sigalee namni gaaf duraallee himeera naggaadeen kunniin rakkoo qaban sigaleera shorteejii horiillee qabaachuu danda'a miiliyoonara ta'eef birriin qaba waan qora godhuu qabu hin godheedhe haa galchu akkaawuntiitti kenna akka nama diinaa ofirraan dhibinaani karaa biraatti wanti inni balleessee jiraatu karaa biraatti itti dhufna malee maallaqa hin galchee haa galchu. Okay. Maame dubbadhe na tokko koy suwaa qabeera. Ayye laala baay'ee jettee Nasri. Kanarra hin jiru jara keenya dhiifamaa oli dhiifama fudhatina kan kun jechuudha kun addunyaa qaroome keessa jiraachaa nama miti rabbiu dhiifama namaaf nama harkaa fudhata yoo dhiifama sagaafatan nama 99 ajjeesee tokko hafee jedhe 99 ajjeeftee tokko maafan biftese jedhu dhaqee sheeka gaafatee jennaan ati kana azaabaatti jedhe sabni faana buuse jechuudha sambooda namichi sun toobatee rabbi jennata galcheen khalaas nuti Oromoon eenyurra taane Oromoon dhiifama hin fudhatu kan jedhu hin jiru aadaa keenyas miti kanaaf dhiifama godhee jira akkaawuntii godhee jira amma isin nagaa buusuudhaaf miira isaa tasgabbeessuudhaaf tapha tokko lama callisaa taphadha lamaan keessan jechuudha akka miiri namootaaf jala jiranus tasgabbaa'ee nagaan bu'ee Oromoon kabajaaf jaalala nama badii balleesses namni kun fuulduratti bahee isaa isinitti matee jira waan akkaawuntii itti kenni haa galchu obboleessa keessa akkaawuntii abdii geessachuu kennaa gaba abdii kakatee boo'ee nuu miti kafirdi namaa kennu waaqaa miti. Warri giiftii holdan warri giiftii geeltiin kennina ammaa miti amma kennina. Daalacha kennina. Daalacha Iizoo maal jettaati? Daalacha Muhammad bareeda kennitanii dhugaa rabbii ilmeen dhiiraa boochu arguun danda'u dhiira waan ta'eef qofa osoo hin ta'in wanni xiqqaan hin boochuftu ilmeen dhiiraa kana akkasi beeka Oromoo nama kuma 9 as jala jira ilmeen dhiiraa wanni salphaa hin boochisu
Kanaafu Mansuur osoo waan shari'aan hayyamuu fi ta'e nama jilbiinfatee dhiifama gaafate Oromoo hagana caal namni kun nuun gorra'amu mataa nuun dhaabatu zaaseet kana bira tara kana waan ta'eef qoy daalachaa fitadhu kana waan ta'eef amma hamilee isaatiif miira isaa heeguu fi warri giifti kennitan dhaaba tapha lama Nasri tapha Okay. Tabalama miira isaa eegna hamilee isaa eegna please hagana caala ifirraa dhiibuu hin dandeenyu nama kenna bakka nama kenna qaama kenna allubbuu kiyya osoo waan jijjiiran ta'e haa caalu hagana caala akkam gootan Oromootiyya akkam godhe hakana wallahi to kanaafu dhiifama gaafatee jira Nasri atilleen galatoom ulfaadhu geemii lama babbareeta geemii bareeta osoo waliin qeeqne osoo wal gammachiisa waliin haasaa waliin bashannana taphadha kanuma kaan isanii dhaaba Ayyo ulfaadha. Arri follow nangone follow no wada nama kuma saddeet jira Nama kuma saddeet was jiratan Zizo account isa yeroo 4-5 nu jala guban jechuudha. Kanaaf account Zizo boodallee akka taphni xumurameen gastii keessa deebinee wala agarraa Zizo akkuma isiniin jedhe san follow naa gootan yoo xiqqaate nama kuma 4-5 as keessa argatu qaba. Let's go gara tapha Kala takas itti murteeffamee amma taphni taphatamu daalacha hundi keessanuu murteessaniitu Zizo namoonni jala jirtan miira keessan deebiin isinii deebi'eera jennee abdannaa Oromoo koo galatoomaa eenyuyyuu taanaan jechuudha namni Maamil yaada isaa hin xumurannee osoo hin xumuratiin jechuudha ka gastiin cufamee Mansuuriin deebisaa Mansuur Jamaal. Mansuur na ergeedhaani Mansuuriin si eegaa jira ergeedhaani please guyyaa har'aa kana laayikii yookiin taaptaabiin kiyya miiliyoona 5 galuu qaba miiliyoona 5 yoo galee maybe kaampaanii irraa wantaan waraqaa ragaa ergamuu danda'a waan ta'eef akka yeroo baay'ee riippoorti godhaa waan nu jalaa gubaniif wantaan isin kadhadhu uummata kiyya qaqaalii taap godha please mi akkana qubaan haga silkiin keessan cabutti wanta godha Mansuur Jamaaliin ammoo ergadhodhaani Mansuur si eegaa jira ergadhu Mansuur Jamaal yoo jiraatte ergadhu Mansuur si eegaa jira ergeedhaani please ergeedhaani Ana bira Mansuur mul'ataan jiru ergi jedhaani please taap godha adara keessan adara gi taap gochuu caawtaa wali jammar no ahun caawtaa Mansuur wajji waa walii galuu qabnu irratti walii gallee jirra waan xumuruu qabnu xumurree jirra ajaja keessan fudhadhee jira waan naan jettan godhee jira kanaaf walumaa galatti amma taphicha eegaluudhaaf Mansuur Jamaaliin ergadhu jedhaani namoonni bira jirtan ergadhu jedhaani please ergi jedhaani me laak belut asnaa haa ergu ana inni na bira dhufaan jiru as garanan asnaa haa ergu Mansuur ergi jedhaani please taap godha miiliyoona 5 waan ta'eef karoorri taap godha please Oromooti yaqaali please guys taap adargulin kai kartaa gaar ማለት ነው Mansuur ergadhu jedhaani please Mansuur agamma na bira dhufne Mansuur agamma na bira dhufne bo ha Bagatamsan jiru komantii argaan jiru. Oh, nama biraa deemeera. Mansuur Jamaaliin ergadhu jedhaani haa ergatu taphichi hayyama keessaniin akka ta'u murteessitanii jirtanii. Kanaaf please Mansuur taap bicha godha taap qofa qubaan qofa godha abaaboo tokkollee hin darbina taap qofa godha. Indeebine agamma. Ergisee gareedhi. Namni moorraa wannaa idhaara please Mansuur kootu jala dhaqaamee kootu si eegaara jedhaani please kootu jedhaani si eegaara asnarratti isaa ergunni queen thank you xabbiki wa ትንሽ ታገሽ obsiteno iya thank you xabbiki Mansuuriin Nasriin si eegaa jira ergadhu jedhaani please dagmo nama kuma 4 fi kuma 8 gaafata baaboo Amiraa waliin taphanniyyuu nama kuma 10 turtan jechuudha nama kuma 8 kanarraa gara nama kuma 10tti share godhaa olsiisaa haa dabalamuu namni jechuudha taap adargu share adargu sisti Mansuur na Mansuur kottu Mansuur me barreessaa fi Namu jadi sahaja di komantii dubbisu. maal ni reen dubbisu komantii itti dabalu mee Mansuuriin as ergeedhaani rabbeedha Ini dubbisu aja di sahaja. komantiin arguusil barreessaa fi namni argitan Abdi sahaja.
Mansour X. Abit. Ara Mansour lak. Ara tawba gamlak. Baka ati barreessa isir. Eegna harkaan taaptaaf godha agasi bisin taaptaafi miliyoona 2.7 geennee jirra. Please miliyoona 5 adara rabbi. Ba Allah please qubumaan tuttuqa. Sila maaltee qaalche. Mansour. Ana biratti gammaa mul'ataan jiru qaalche jechuudha. Ana biratti mul'ataa hin jiru. Oh. As ergi jedhaani. Maame itti barreessaa mi warri wannaa isaa qabdan. Araba Allah. Fiirdoo balaa filkuusaa. Gas keessaa baasa kaakiloo kanaan ammoo seenee jira. Namni wayii bakka koomtii barreessu agartee irra eedsii barreessaa. Koomenti itti barreessa haara koomenti xaafullatiin jiyyata bokkunu. Ijoollee Oromoo. Koomenti barreessaa fi hin jiru baraas biratti dhufuuyyuu nabse baana biratti. Ijoollee saafaa argaa jiru. Firiski dawwalaa fi silkii. Mishi kwa silkiitti si kenna. Dhiifama yeroo tokko silkii Mansuurii baafadhaa. Amchi. Ara taap godha. Taap. Mansuur si eegaa jira na deebisi. Asna ergati. Naaf ergamuu dide. Hello. Mansuur. Si eegaa jira bara asnarratti as ergi anna sirriidha. Ishi. As ergi qaata si eegaa bara. Ishi. Hayyee taphichi eegaluudhaaf jechuudha obboleewwan kiyya qaqqaalii. Taap godha namni illee dhagmoo gaduma shirrataa deemaa jirtanii sa'u iyya qannasa na'u. As deebisii Mansuur laakilleenisti Mansuur as ergi. Sagantaa yaa hin turre taap godha amma taap godha ni dhufa itti mee jira waan ta'eef maal godhaa jiranni. Barbaadaa jira. Maki thank you koi makisha koi spirish fayya. Mansuuri na sergeedhaani aboo bannaan biratti bakka uumaa mul'ata. Taabidhaan ol caalu bar kanaaf hin mul'isu. Annaan daggaafi qabatudha. Nama fakkeenyaaf deeggara Arsenaaliiti. Arsenaal ammoo akka beektu waggaa 12-13 ol waancaa nyaanne jechuudha. Ani yoo injifatamellee obsa qaba. Sababa deeggara Arsenaali waan ta'eef obsa baradhee jira. Asumaan Mansuur kubbaa miilaa eenyuun deeggartaati? Ani dhugaasuuf jennaan kubbaa miilaa kanarratti illee baay'ee eenyu Roonaaldoo qofa beeka. Roonaaldoon jiraachuun beeka malee baay'ee kana booda garuu Arsenaaliin hin deeggarra. Yoo injifatamtillee seeruma taphaati waan jiru waan ta'eef namni lama yeroo tokko injifataa ta'uu hin danda'u. Maybe yeroo garagaraatitti wal injifatuu dandeenya waan ta'eef akkasii carraa gaarii Mansuur. Hayyee. Allahu Akbar. Thank you so much. Baga achumaani nafni. Yaadan keessa jiru keessaan oh my goodness. Wanti guddaan sabrii qabaatudha. Balo. Namichi eegalee jira waan gootan isintu beekaa. Oh my goodness. I don't believe this. Dhiyoo jirta Mansuur xiqqoo deeggaraa baay'ee qabaa. Kanaaf guys nutti jabaadha. Allahu Akbar. Thank you. My God. Maaltu akka
أول ما نلا منصور يا عبشر الله أكبر. Thank you so much. Share adugu. Share adugu. Thank you so much. Oh my God. Kabbar fukukir. Challenge dulu dan dawan TF ega. Orang gift darba jerta. Kabbar fukukir no. Kabbar fukukir no. Udah lawan nagir. Challenge ega. Kumgin. Speech challenge ega. Speech challenge Europe. Speech challenge sana fayyada mukabna. Carra speech challenge ega. Ni dufa inshallah. Ni dufa speech tabko speech challenge tabko. Oh my God. Oh my God. Speech challenge ega namu ko stadium tu. Macam tu kita tap dekat kita goodness. Harkan tap speech challenge ni dufa inshallah. Seera taban ni beitani carra speech challenge kenna eganne speech challenge su yero dufette jechuudha. Thanks so much. Speech challenge. Oh God. Ni dufa inshallah. Yes. Matwa Speech challenge la nitababa. challenge matwa Speech challenge la nitababa. Speech challenge la nitababa. Wala karkar speech challenge. Wala karkar. Nama Thank you so much. torba jira. Ababo furta torba dafa. Ababo furta torba. Arba sama. Thank you so much. Thank you so much. Ababo torba dafa. አምስት አበባ ብቻ ነው የምፈልገው። Thank you so Ababo much. ደምሻን ገንደ ጅራ አፍርተሚ torba. Yes, ጉንዴ ጅራ አማ ጨራን ደብሊ ተውሳ ዲያታ ጅራ ሂን አሪፈቲና ይሩዋንስ ጃስ Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. መደርባ Thank you so much, Abdallah. Thank you, Abdisa. Thank you so much, Capital. Thank you. Oh my God. Oh my God. Thank you. Oh, devil. Bande devil matasu. Hey, Queen. Oh, Queen. Thank you, Queen. Thank you so much. Thank you so much. Oh, Mame. Thank you so much. Yes, Sabontu. Thank you. Wow. Oh. Thank you so much. Thank you so much. Oromia. Thank you. Sadiq, thank you. Oh my God. Jalatakia. Galatomi Motiko. Amy, bravo. Thank you so much. Babure, net down. Hamtami, thank you, Hamtami. Thank you, Fizum. Thank you so much. Susu. Thank you, Susu. Amy, bravo, Amy. My goodness. Abdi. Yes. Oh my God. Thank you, Hamtam. Yes, Queen. Yes, Queen. Oh my God. Jalala, thank you. Thank you, Queen. Yes. በዚህ ያክል ልዩነት ራሱ ቢያሸንፈኝ ችግር የለብኝም። Thank you so much. Expect አላረኩም። በእውነት thank you ክበሩ። Thank you so much. Thank you so much. Oh my God, Hamtami. Thank you ትለያለች number 1. Thank you, Futumo. Thank you so much. Thank you. Yes, Queen. Yes. Oh my goodness. Yeah. Yes. Yes. Oh my God. Thank you, Alhamdulillah. Abdi, Uganda Sakia is Wow. I don't believe this. Thank you. Baay'ee bareeda. Thank you. Mansuur akka salphaatti nama danda'amu miti. Nasir kiyya wallahi even share illee hin godhin. Gin Rabbi
أبشر بوقي تبايرة تدولا بريدة. Thank you so much. Thank you so much. Oh my goodness. أنا كسي جوادا. Thank you Enikia. Thank you so much. Really Zare. በእውነት እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። በቃ ደስታ ነው ያየሁት። ደስታ ሀቢቢ ያንተ ደስታ የኔ ደስታ ነው። እንኳን ደስ አለኝ ናዝሬኪያ። ቴንክ ዩ ባየን ገመድ ወንቲ ጉዳን ረኪነ ጅሩስ ሂከሜ ወንቲ ጅሩ ለቤን ሰበኮቲ ለቤን ኦሮሞ ኮቲ ባየ መሊ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ሶ ማች ጉዳዮ ጅራቴ wanti sun guutuutti qulqullaa'ee ifaan bilisa ta'uun isaa wanti sanaa'uun nama boonsu hin jiru. Baay'ee isa gammachuu sila boo'ee amma immoo kun gammachuudha. Alhamdulillah jireenyi biyya lafaa kanuma. Dirqama kaa bar namni boo'ee tokko deemee injifatamee illee boo'uurra injifatee imimmaan isaa sana qoorsuun dirqama waan ta'eef waanuma godhamu godhame. Atis immoo mariittee deebitee naa wajjin taphachuun kee thank you so much. Normalitti na deebiste thank you Adokiya. Kana walilaaluu kan qabu kana. Relax taatee ba'uu qabda malee maa akkas tacanaannaqee ba'uu qabdu. Thank you so much ለማንኛውም እያሸነፈን ነው። Thank you so much. ሰፖንቱ ፎሎ አድርጓት። ጊፍተሮችን ፎሎ አድርጓቸው ፕሊዝ። 3800 harkaan taaptaaf godha. 400 qofatu nu hafe laayikii miliyoona 5 galuuf kennu. Thank you so much. Thank you so much. Speed challenge dhufa jira. Speed challenge kana egaa speed challenge kana taaptaaf gochuun dagatina. Speed challenge አሁን እቺን speed challenge ተጠቀሙልኝ። ኢት ፈየደማ መከነት ና ፈየደማ thank you ኢትና ፈየደማ ነበር ድግደሚ ሰገል አባቦ ድግደሚ ሰገል thank you 29 አበባ 23 thank you so much thank you አባቦ ደርባ አባቦ kan ara jarra kana daba akka nu daba so much thank you so much galatoma amma darbuni dandeessa waan qabdanirra Mansur Jawalin akka waliin injifanneen beelaa yoo ta'e illee wal qixa ba'uu qabna malee jechuudha. Tapha lama qofa taphannaa. Taphni kun tapha xumuraati anaa fi Mansur jidduutti jechuudha. Waan dandeessaniin darbuu ni dandeessanii. Oh my goodness! Oh my God! Thank you! Too far! Oh my goodness! Thank you so much! Oh my God! Tufa! Thank you, my brother! I'm coming here. Thank you, Renat. Tufa Kia, Galatomi, Amen. Thank you, Amen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Haptami. Thank you. Thank you. Thank you, Kamaruli. Thank you so much. I love you guys. Thank you so much. I don't expect Abdig. Thank you, my brother. Thank you so much. Galatomi Motiko. Galatomi. Thank you. Thank you, my brother. Thank you so much. Oh my Thank you, Fizmi. በጣም አመሰግናለሁ። ይበቃል። ከዚህ በላይ ይበቃል። Thank you so much. ገለቶማ ወንድ ከሰኑ Thank you so much. Really appreciate. አይታወቅም የመጨረሻው ሰዓት ነው አሁን። Thank you. James ገለቶሚ ጀምስ ኪያ Thank you so much. እንደንዳብለዲ አረጉ ያንጌት ደንዳማን ጅርቱ Thank you so much. Thank you, Galatomi. Oh my God. Oh, Muslim, my brother. Thank you, Hayati. Thank you so much. Galatomi. Thank you so much. Oh my goodness. Thank you. Really. Thank you so much. እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። Thank you so much. Galatoma. አዶጎ Thank you so much. Thank you, Ahmed. Thank you so much. Really appreciate. Oh my God. Thank you so much. It's nice. የመጨረሻ yes.
kiyya galatoomii Nasree kiyya. Mansuur እንደንዳምኔ akkuma argaa jirtan kana Mansuur አልተቻለም 9000 Nasree በእውነት ቀጥቅጦናል ገርፎናል እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እውነቱን ለመናገር ባየ ገለቶማ ሞቲኮ ባየ ገለቶማ ቴንክ ዩ ሶ ማች ወሬን ታብታቦች አቱርተን ታብ እያረጋችሁ የነበራችሁ ጊፍት የሰጣችሁኝ የሆነ ኮንፍሊክት ተፈጥሮ ነበር። ያ ኮንፍሊክት ተስተካክሎ ናስሮ ነገሮችን አስተካክሎ መጥቷል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ አከብራለሁ። ሲንጃለዳ ከበጀ ጉዳን ስኒቀባ ኤሚ ቴንክ ዩ kanaaf jennaan akkaawuntiin ergi waan barbaachisaa ta'e nan godha abdikiyya Nasir. Baay'ee wanti guddaan karoorummaan taphicha kanaayyuu jalqabayyuu jechuudha. Waan jiru hundaan iyyuu hawaasa keenya kan rakkatan cinaa dhaabatudha. Wanti wallabbiin uumamellee furamee waa hundi kiliir ta'ee bifa kolfaa fi gammachuu kanaan jechuudha. Tapha lama taphannee tapha lamaanuu Mansuur Jamaal dhukkeen irraa kaasee nama mo'atee jira jechuudha. Thank you Ami, thank you my brother, thank you. Awal gochuun hin danda'amne qaxaqaxamnee jirra. Tashannifanaal ምንም ማድረግ አይቻልም። መንሱሬ ሁለቱንም ጫወታ ገርፎናል። ከናፍ ባየ ገለቶሚ ulfaadhu Mansuure wanti obbolaan Oromoo tokko nu wala shannafuutu hin ta'in taphatamannee uummata keenyas qarqaarre nus relax goonadha kanan kayyaanne. Thank you so much Nasree kiyya galatoomii mootiiko. Metre anto kichinu na mudatan jiro Mansuure dhagama maal jette Fafi konjo thank you እና walumaa galatti obboleewwan kiyyaa qaqqaalii laayikii ሚሊዮን ሻና ጉረን ይረም ባይዘው 5 ሚሊዮን ላይክ ተደርጓል። በጣም ደስ ብሎኛል። ባየ ገለቶማ መንሱሬን አከስላል ቢፈስን አርግተን ሰኒን ዱኬኑ ራካሴ ጅራ ኦማ ጎቹን እንደንዳን ተሸነፈ ተገረፍኩ ምንም ማድረግ ገለቶሚ ሞቲኮ ሁሌም ሪካርድ መስመር የለም። አንዳንዴ እኮ መሸነፍም አለ እኮ መንሱሬ ይሄ ዱጋሰው ጀና በተአምር አጥቦት ግን እንዴ አከበተን እንጂ ፈንማ አነብረን ለከጅሮ ኦሮሞዳ ሲብረን ለከጅሮ ኦሮሞዳ አናፈት ለምን ወሊን ተበታ ጅሩ ኦቦሌወን ተኮ ልማን ኦሮሞቲ ከናፍ እንጂ ፈቱ ከንኬ ተስፈለሽ አኩ ቀብዳ ቀብዳ እና በገደስ ይየር እንኳን ደስ አለ ገረድ ደቡዳም በገገመዴ የሮብሮ ለከስሞ ወሊድ ደቢያ ወሊን ተበና hangammaatiif garuu baay'ee galatoomii ulfaadhu jiraadhu siin jedha namni guddaan ka saba isaatii qabeenyi guddaan anillee qabnu ka duniyaa irraa kana dhiisnee deemna. Jaalalli namaa kabajni hawaasa keenna yoomillee taanaan kan waliin jiraadhu qabeenyi guddaan ummata keenna tokkummaa keenna jaalala keenna isa sana ammoo amaana rabbisiin jechuu barbaada. Waan ummata kee mufachiisaa atillee dalagini ummanni keellee waan si mufachiisu dalagu jaalalaa waleeggadha. Turti gari Mansuure. Thank you Nasrokia. Thank you so much. Thank you galatoomii mootiiko. Ayye. Anna kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya Mansuur Jamaal taphichi goone walabamee jira. Mansuurillee komii dura dhiyaate sanillee waan jiru hawaasa isaatii fi ibsee nullee waan jiru irraa qulqulleeffannee taphichi keenya gola bamee jira jechuudha. Warroonni hirmaatan galatoomaa ulfaadhaa. Amma yeroon kayaadaati warroonni reefooliin turre sunniin hundinuu koottaa yaada keessan kennadhaa. Hirmaadha isin jedha. Kanuu yoo Mansuurno. Sirkooli nona deebisiif. Ergadhaa maame Zizo laakut. Kootaatiin ergadhaa. Mubarak Muhammad bin Al-Jazeera. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasrisha. Wayye. Sijasa habibi. Fayyaa keeti. Alhamdulillah. Alhamdulillah nagaa gooti. Sanoonti barbaadame Nasri. Wayye ko.
dhugaa dubbachuuf namoonni jechuudha har'a giiftii kennuudhaaf osoo hin taane noormaalii qilleensi jiru hundiyyuu hubatee akka deemuudhaaf malee tapha kanarratti jechuudha waan si madaalu akka hin taane namoonni beekaa ergaan isaas maal akka ta'es ni hubatta inni guddaan haalli jiru jechuudha namuu komii qabu yookaan gaaffii qabu ifaaf bilisaan akkasitti ibsatee miira isaa obboleessa keenya ilma dhiiraati ilmi dhiiraa kuma sila ziizoon jedhe waan salphaan isa boonjisu Ilmaan boo'ee ka'ee geemillee qaqqatamee yoo deeme hin dabbaraayyuu. Keen wallahi Oromoo ulfaadha rabbi sinaa kabaju baay'ee namatti tola baay'ee jechuudha nasiratillee hedduu ulfaadhu wallahi kabaja guddaa kabajaaf jaalala guddaa Ormuu sirraa barataa beektaa Oromoon kun akkas nama ofii kana sirreeffate walitti dhiyee hagana kabajaa walii godhaa waan jedhuyyuu. Akka geemiin kun dhugamaa. Obboleeyyan lamaa waliin taphattee wal mo'attee dhabattee homaa miti. Inni nu bakka gammadee deeme ilmoon dhiiraa. Miira isaa jalqaba akkas gaddaan cabee bo'aa ture. Inni kun diina biratti sigaleera diina biratti Mansuur jedhama. Uummanni ta'ee boo'eef malee otoo nama biraa taate ofi dhahee uladhu siin jedhee si biraa deema sigalee. Kanaaf jaatti goote Naasiroo baay'ee kabajame waan isii waliin haa jiraatu. Akka geemu guddaatti laalinee obboleessa kan kee waliin taphattee It's all great. Amma wanti kenni ammallee namni ammallee yaada adda addaa si fiduu danda'a. Akkaawuntii kenni birrii haa galchu birrii jedhe san inni haa galchu. No akkaawuntii abdii irraa fuudhu. Amaariffaan eegaltee turte tu Amaariffaan xumurte nagalchiidha siin jedhee dadhabiyan Amaariffaan tu yeroo sana dubbatte natti tola namoonni si jala jiranu gosa hedduudha Caaltuu jirtu caaltuu galchita amma nan ba'a caaltuun Amaariffaan akka eegaltee tu Amaariffaan hundi dhaggeeffatu dhaggeeffatu tokko of dubbata wal jalaa baa'e beekaa tokko kana qaban anis turuuyyuu barbaadu anis nama hedduutu jira caaltuu galfatta tu caaltuu Amaariffaan dhuftee dubbatte bareeda Nasri Muattee jirta. Mansuur ilma Oromooti. Nasri illee ilma Oromooti. Muattee jirta. Maaliif muattee jirta? Dubbiin giiftii miti. Ati giiftiis maalis nu dagachiiftee wallahi lakki giiftii yuun kenninaa jedhaa. Dhiiga Hacaaluu yookaan immoo maqaa Hacaaluu giiftiidhaan hin jijjiiru maaliin hin jijjiiru jetteedhuma as baatee waan hadda keessoo kootiin gammade Nasrii koo yoomiyyuu mo'ataadhaati haddas mo'attee Hacaaluu Hundeessaa ammanni Oromoodha akka inni tapha caalu. Tapha beellamaa maaliyyuu akka caalu agarsiisteetta Habiibii wallahi. Ati garaana geesse waan siin jedhu hin qabu mo'atteetta siin jedha mo'atamteetta naamin. Hai salam nagrat. Muatte tagala tomi. Yaada kana asumatti gabaabsa dubbadhaa bole. Igenya legalchi abana malfaatiin adubbattu akkasitti akka nama dubbadde. Bas nama hundaatu wanta kitiin naa hubata. Warri gastiin keessa ergatan Oromoo kamiifiyyuu jaalalaaf kabajaa qaba. Keessattuu garuu dhimma Allo tasbiyee እስቲ ብትለው ነገር ካለ ለሁሉም ሰው ደግሞ ሁንዳፉ ጨራገና ፕሊዝ በነገራችን ላይ የዛሬው ጨዋታ ሁለት ነገር ያስተምራል። ኦሮምኛ ለማትሰሙ ሰዎች ኦሮሞ ችግሩን እንዴት በመነጋገር እንደሚፈታ መማር አለባችሁ። ችግራችንን በፍቅርና በመመካከር
ጥሩ ጨዋታ አድርገን ወንድሞቻችን የነበረብንን ቅሬታ መንሱር ትንሽ ትልቅ ሳይል አክብሮ እንግዲህ መጥቶ ይቅርታ ጠይቋል ላደረገው ማስታወቂያ ልናገር የሚመጣው ቅዳሜ 2 ሰዓት በኢትዮጵያ ምሽት 2 ሰዓት የሀጫሉን መታሰቢያ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። ሁንዲ ኬሰኒ ሼር ጎደዳ ሼር አድርጉ፣ ዲዩት አድርጉ። ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ሁላችሁም በ10 ሺህ ሰው ላይቭ መገኘት አለበት በትንሹ። ስለዚህ ልዩ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። ባለቤቱም ላይቭ ትመጣለች። እኛም ለሱ ያለንን ክብር ደግሞ በተግባር የምናሳይበት ፕሮግራም ነው። ትንሽ ሀብታምም ደሃም ሳይል መንሱርም እየሰማህን ከሆነ ናና ፕሮግራሙ ላይ ተሳተፍ። ሁላችሁም ፕሮግራሙ ላይ እንድትሳተፉ ከልብ እንጠይቃለን እና ሼር አድርጉ፣ በፍቅር ኑሩ። ለማንኛውም ሌላ ጊዜ ስትጫወቱ ጌም ማለት ነው ቀድማችሁ ላኩሽ። ብዙ ጊዜ የሆነ ሰዓት ላይ እንትን አይልም። ቅዳሜ እንገናኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። baay'ee guddiseen dubbadhu namni hedduu alana jira. Dura dursu Nasri waggaa 1,000 jiraadhu siin jedha. Baay'ee na gammachiifte, baay'ee gammadee oduu akka saniin tapha hambiftanii namichi akkasitti boo'ee sun qalbii na cabe. Anasii taa'ee boo'aa jira wallaahi. Boo'ee wanni caalaan na gammachiise. Isin ala jirtan an keessa kana cinqamee waan ta'u dhabe bar. Nasri kiyya yaa Rabbi onnee isaatiitti dabri ummata kana yaa Rabbi naa laafis akka taphni kun taphatame namichi boo'e kun osoo mooyatellee gale osoo gammadee gale. Abishaallee akka Oromoo lafuma kana jiru wallahi. Ilma dhiiraa ilmaan boo'e kana laalanii amma gifti dhabeeti gifti 300 wal mo'anne tapha jalqabaa 56 Zizoon as jalan jiru iluun daalachaan nama wallahi beekaa as jalan jiru beekaa dhiisan haqqilee isaa eegu jecha. Anamma Oromootiya sirri ulfinnatti isinii mala isin hunduu Oromootiya galatooma isinii gala jedhee hubadha fahamtan amma kama namicha isaa obboleessa keenya kana akkana nu gammachiiftanii dhiifamallee godhe innillee as dhufe dursa Nasri hayyummaa keetitti hin gammade dhufte akkasitti eda wal morminee deemne hin gaafatini hin haasofsiisin iyyuu jedhe yaadni kee sun sirriin ture. Ati akkanatti as baatee yaadni namicha kana akkana gakkufe odoo shari'aan islaamaa jilbiifatuun suduuja godhuun ka baqqoo taate Oromoo isiniif suduujaa jedhe. Jechi kana ol laphee nama cabsu hin jiru. Ulfaadhaa galatooma tokkummaa fi wal dhaga'uun akkanaa kun baay'ee haatu jedha. Nasri kiyya isin hundi galatooma ustaaze kiyya qaalii baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajjina. Namoota biroo waan carraa kennuuf namni kamuu daqiiqaa tokko dubbataa galatooma naa jiraadha isin jaalanna. Ulfaadha habiibi faadha. Baay'ee ustaaze kenna qaalee. Zizo waan jettee jedhu. Anin waan dubbadhu dhabe agammaa dhiira bichaa carraa kennine zaranyinnatii nu fakkeessaa jira shamarraalleen kennaa dhiira. Kenni shamarra. Itti amma gaafa dubbadhaa isin nama carraa kennaa. Anin bitaa ture beekta kaardii baasee bitaa ture garuu yoo laalu namni kennalleen gara kan kee jira gara isaalleen jiranii namtichi kun dhugaa Rabbii gad jedhee boohe beektani Oromoon ammallee garaa laafu. Garaagaruu diinarratti haa laafnu, diinarratti haa jabaannu. Nama kennaa gara haa laafnuti. Nama kennan sirreeffannu. Nasriin Mansuuri mo'atamemi. Zaaset nu Nasri amma giiftii kennuuf hin dandeenye ala teenne. Isanii gaalle. Kanaafuu Nasri kenna hedduu galatoomii Mansuurillee boohee dhiifama gaafate ilmeen dhiiraa wanni qallaan hin bochu toni salphaan hin bochuftu dhugaa Rabbii hedduu galatoomii waggaa 1000 darbii. Waggaa 1000 darbii nu jiraadhu dubartoota galchi yaada isaanii haa bahatanii ana fooloo qofa naa kadhadhu fooloo qofa naa kadhadhu. Amma Zizooni dhiifama waliin asuma haa ta'u ammaaf nama 5,000 jira. Akkaawuntiin Zizoo jalaa gubate akkuma beektanii fooloo naa godhanii 4,200 qabaa amma 7,800 galchaani.
namni kuma shaniin amma na jala jirtan kuma shaniin dhibba lama jira namni as jirtu kan ziizoo fuuloon godhin hundi keessan amaana rabbi isin itti haa ta'u please namni kun yeroo hunda waan biraa dhimma isaa dhuunfaa isaatiif nama arrabseetii miti dhimma oromootiif jalaa gubanii nabiiloo daqiiqaa tokkoon qabdaa waan jette jedhi namoota birootiif illee carraa kennin. Hayyee anwani nanju waan bareeddu gootanii isallee waan dubbachuu qabu dubbachiiftanii das ummata walitti araarsuu jechuun akkana siyaasa garaagaraallee hordofnu oromummaa keenya walii kabanyee deemuun dirqama beete an kabiraa kan hin yoo jiraate eeyyeen dhimmi kaaftan dhimma Hacaaluuti baatiin keessa jirru moo baata ji'a Hacaaluun keessa wareegame nutoo maal godhu jira ji'a kana nutoo maal godhu jirraa nutiif haa gaafannu fakkeenyaaf Hacaaluu Hundeessaa Awaardis yookiin immoo badhaasa Hacaaluu Hundeessaa fajjuu jechuudha. Awaardii guddaan qophaa'ee jira. Sanis artistoonni Oromoo hundi jalatti ta'anii gosa dorgommii hedduudhaan jala dorgoman. Shamsiyyaa sagaleen isii biraan jeeqaa jira. Qarree biraatii carraa kenna. Warri dhiiraa natti naarinaa isin birallee gad darbee yoo qarree carraa kenne natti naarinaa sababni illee qarree illee carraa argatu qabdi. Itti fuufi Nabiiloo daqiiqaa tokko kee fayyada. Hacaaluu Awaardis yookiin immoo Hacaaluu Hundeessaa Awaardis yookiin Hacaaluu badhaasa Hacaaluu Hundeessaa kan jiru kan dhalootarraa dhaloota darbu. Nuti har'a boruu addunyaa sanarraa deemuu ni dandeenya. Wanni Hacaaluu Hundeessaa Awaardis garuu dhalootarraa dhaloota waan dabraa deemu. Kana jalatti immoo artistoonni Oromoo kilippii bareedaan wadaloo bareedduudhaan sirbaa waggaa kana ulaagaalee hedduudhaan jalanni dorgomanii yoo dandeenya kana beeksisuudhaan isaan ji'a kana haa gargaaru. Jiilota waan isa keessatti itti dhabne jecha June 29 dha kan gaggeeffamu. Hacaaluu Hundeessaa Awaardis hajuu kanarratti hundi keessanuu gee mataa keessanii bahaa Hacaaluu Awaardisiin kun akka ol guddatu sadarkaa addunyaatti illee akka maqaa argatu waan dandeessan gee mataa keessanii bahaadha. Iluu mee lakkoofsa tokko naa barreessi. Iluu reefullee yaadan kennannee lakkoofsa tokko naa barreessi Iluu. Kana godhaan jaa kabiraammoo tokkummaan Oromoo kan argaa jiru hedduu na gammachiisa. Nasrii isinillee sadarkaa kanarra geessanii arguu kooti wallahi hedduun gammadaa. Ijoollee Oromoo wal jabeessaa wal jajjabeessaa waliin dhaabbadhaa tokkummaa keessan cibsaa. Akkana yoo waliin deemne wanni nu dhidduutti akka hin jirtu galatoomaan isiniin jaa gama qiyyaamtadhee nama biraas. Hedduu si jaalannaa naa jiraadhu. Ziizoo fooloo godhaani ziizoo fooloodhaaf as teessaa ni jirra. Ziizoo fooloo godhaani namoota birootillee dafaa carraa kenna. Iluu yaada kennanii reefurraallee kaasee daree weelkaam jenneerraa. Galatoomii ta'ee bakka nagaa jiraattan. Naasiroo kenna baay'ee galatoomii baay'ee si kabajaa dhugaa akka mishatti handoolii gooteetiniin araara buufteetiniin namni hundinuu haacee baay'ee akka Haasay kiiniyye sorry. Itti fufati daree ko mooditara sii kennee qabdaadee. Ati leencaa ija keenya duratti ati akkuma waan mo'etteeti namichi boo'eetiniin imimmaan buuseetiniin dhiifama nu gaafateera bakka waan mishaa gootee baay'ee galatoomii jedha. Akka mishaa handoolii goonee yoomiyyuu Oromoon diinaaf ofin kennu wal araarfatee wal qajeelfateetiniin jedha malee yoomiyyuu diinaa waliin kenninu wanti ati goote kunin fakkeenya Oromoo hundaa akka ta'ee ni kenna. Fakkeenya mishaan utaatee baay'ee ulfaadhu Oromoon illee isarraa Naasirii irraa baradhaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomii baay'ee si kabajaa galatooma. Naajiraadhu daree teena nullee baay'ee si jaalannaa si kabajinaa umrii nuuf dheeradhu thank you. Daqiiqaa kee fayyadamtee baay'ee namoonni biroollee isiirraa laalaa daqiiqaa takka qofa fayyadamaa bayaa nama gastii keessa jiru hundaa galchee yaada kennatuu qaba. Harkaan taaptaaf godhaa. Duraan dursee ani waan guddaalleen dubbadhu rabbiin duruu ija ummataa si godhe rabbiin ammallee arraba ummata Oromoo si haa godhu. Hayyuu ummata Oromoo si haa godhu. Rabbiin hin danda'a gurbaa sadarkaa kee ol haa fuudhu. Sadarkaa kee hiriyoota ta'e waliin nama si jaalatu ka si jaalatu waliin rabbi ol si haa fuudhu. Jechi ati anaa miti isaa kenna.
jechi ati isaa kennaa jette takkattiin baqiidha namni sammuu qabaachuudha hayyuu keessa ta'uudha rabbiin ol si haa fuudhu rabbiin ol si haa deemu sadarkaan kee ammallee sadarkaa olaanu haa ta'u bi'iznillaahi ilkariim hawwaan takka hin dubbadhu gammachuun na ajjeeftee jirta illuu kiyyallee ziizoo kiyyallee fooloo naa godhaa namni fooloo walii godhaa daddafa ani kana caalan dubbadhu ziizoo fooloo nu godha ziizoo ol nu fuudha ziizoo kennallee ol nu ariyaa inshaa Allah naasir rabbiin amri ufiitiin sadarkaa sitti haa godhu salaamu alaikum warahmatullah waalaikum salaam seenaa dalageera daqiiqaa tokko isaa fayyadamee daqiiqaa tokko isaa fayyadamee jira seeraan fayyadam Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Akkam jirtu Nasri? Nasir kun carraan alaatti akkam jirtu fayyaa keessanii? Dhaga'amaa jira? Haasa'uu? Jalqaba siinanni si galateeffachuu barbaada. Galata guddaa argadhu. Ijoollee Oromoo hundi keenyayyuu hacee baay'ee jaalanna. Haceedhaaf lubbuu keenya eenyuyyuu hin kennina waan ta'eef rakkoon gidduutti uumame immoo akka fiddanii odoo hamiin ta'in sooshaal miidiyaan kun gabaadha. Gabaadhaaf dhiyeessitanii too ijoollee kana nama kanas akka uummata Oromoo keessaa innis hin baane gochuu keessaniif guddaan si galateeffadha. Baay'ee baay'ee umurii dheeraa siif haa laatu rabbi. Ganaa dargaggeessadha garuu akka nama guddaatti yaaddee dargaggeessadha ganaati akka nama guddaa maanguddoo akka maanguddoo guddootti yaaddee dhuftee tokko yaada kana namaaf sheer gootee uummanni akka isaa galeetoo wanni gochuu keetiif Waaqayyo umurii dheeraa siif haa laatu. Haadha manaa keellee odoo rakkina tokko hin argiin nagaadhaan siif haa hiiku. Qilleensi koo ishiidhaaf haa kennu ani daqiiqaa shanan qilleensifadha. Qilleensi koo ishiidhaaf haa laatu. Kanuman jedha. Hunda keessanuu sirrii jaalladha Oromoo koo. Aamiin galatoomi.